jirtu ashamaa nagaa jirtu ijoollee Oromoo qaqqaaliiwwan ijoollee Oromoo baara kamas kan jirtan kan biyya keessa jirtan ashamaa nagaa jirtu isiniin jedheera. Har'ammoo barnoota nuti isinii qabannee dhufne barnoota ajaa'ibaa yeroo baay'ee siitingii keenya keessatti kan argaman baay'ee faayidaa kan kennan bilbila keenyaaf qabannee isiniif dhiyaannee jirra waan isin immoo nu duukaa bu'aa warreen maatii taatan like share gochuun dagatinaa. Warreen aaramoo nutti makamtan subscribe yookaan mallattoo ol jetti yookiin mallattoo bilbilatti quudhaan nutti makamaa isiniin jedha. Amma kallattumaan gara siitingii bilbila keenya irra jirutti deemna jechuudha. Iddoo xiyyaa kana siitingii bilbila keessanii kanarraan argitu isa xunna jechuudha. Kallattumaan iddoo kanan argitu iddoo lock screen kan jedhu yookiin bilbiloota tokko tokko irratti home lock screen jechuu danda'a akkuma bilbilaatti jechuudha. Iddoo lock screen jedhu kana xunna jechuudha. Kallattumaan akka iddoo sana xunneen iddoo contact information jedhu kana argitaniirtu iddoo contact information jedhu kana xunna. Egaa akkuma xunneen iddoo kanatti nu fida jechuudha. Amma kaa isin kan gochuu qabdan hattuu amanamaan illee hin jiru hattuun isin jalaati yookaan riyaa keessan keessa birattis gattanii deemtan yookaan biirootti illee gatuu dandeessu bilbila keessan yeroo biirootti illee gattan idduma adda addaatti iddoo kamittuu yoo gattan namni akka isinii bilbilu bilbila kanas yeroo isinii bilbilu bilbila as keessaa qabdan miti immoo bilbilitti gashitan jechuudha. Bilbila namoota biraa nama akkuma yeroo waraqaa eenyummaa baastan yeroo rakkoo nama waamamu jedhamee bilbila isinii kennamu sana bilbila nama sanaatti gashitu jechuudha. Ani amma yaalumaafan bilbila nama lamaallee itti galchuu hin dandeessu jechuudha. Yeroo bilbila kanatti galchitan bilbila sanaa inni yeroo furtuu keessan cuftan gubbaa irratti agarsiisa jechuudha. Achirratti agarsiisee achi bilbila keessan laalee isinii bilbilee namni isiniif deebisuu danda'a jechuudha. Amma asirraa homaan qabu jechuudha. Fakkeenyumaafan itti galcha bilbila itti galchee isinitti agarsiisu jechuudha. Biyyuma jirtaniin koodii biyyaan barreessitu yoo barbaadan duwwaa 9 jettaniitu barreessuu dandeessu. Mee amma kudhanaa jennu akkas yaa jennu jechuudha. Nuti kana caalan barreessu jechuudha. Amma mee lakkoofsa tokkotti isinii dabaleesh kana amma akkasittiin barreesse jechuudha. Barreessee dan jedha jechuudhaani dan jedheera. Amma seefii asirratti ta'eera jechuudha. Bilbilli kun yeroon cufee amma furtuu irratti hin argitu amma ni mul'ata jechuudha lakkoofsi kun. Kanaaf haala sanaan itti fayyadamtu jechuudha. Lammaffaatti deemna jechuudha. Amma barnoota keenya lammaffaan asuma iddoo kana jala otoo hin bahin jechuudha. Ol baana security lock setting iddoo jedhu kana dhanna jechuudha. Dhannaa furtuu bilbila keenya ni banna. Akkuma furtuu bilbila keenya banneen jechuudha. Iddoo kana argitu iddoo auto factor reset kan jedhu kana jechuudha. Iddoon kun egaa iddoon kun kabajamtoota hordoftoota chaanaalii keenya iddoo baay'ee ajaa'iba ta'edha. Iddoon kun murteessaadha jechuudha. Bilbila keessaniif murteessaadhaas faayidaas qaba dhiibbas qaba jechuudha. Iddoon kun maal jedha seetanii batanii bilbila keessanii power off kan godhu jechuudha. Yeroo power off gootan paaterniin bilbila keessanii isin jalaa baduu danda'a jechuudha. Paaterniin bilbila keessanii yeroo isin jalaa badee paaternii bilbila keessanii sanatti yeroo 15 yeroo xuxxan jechuudha. Kana bantanii kan fakkeenyaaf ammaani kanaasii ittan bane jechuudha. Iddoo kana itti banee jechuudha. Yeroo 15 yeroo xuxxan kallattumaan bilbila keessan abdeetti godha formaatti godha jechuudha. Wanti kun jechuudha yeroo baay'ee waan kana yoo akkasittiin jiraate cufaa gootu jechuudha. Cufamee taa'uudha kan qabu. Faayidaa isin qabaa dhiibba isin qaba. Garuu salphumatti yeroo 15 yoo xuxxan bilbila keessan gara warshaatti deebisaa jechuudha. Akka haaraatti haaromsiisa jechuudha. Egaa asirratti barnoonni nu qabnu isa kana jechuudha. Amma kallattumaan gara barnoota keenya isa sadaffaatti deemna jechuudha. Kanaaf wanta kana cufamee jiraachuu qaba jechuudha. Yeroo baay'ee cuftanii jiraachisuu qabdu. Yoo banaa taa'e dhiibbaa qabaa jechuudha. Yoo kuni banatamee taa'e bilbila keessan akka carraallee paaternii yoo raffattan yeroo 15 xuxxan 15 booda abdeetti isin jalaa godha wanta ta'eef akkasitti itti fayyadamtu jechuudha. Kallattumaan barnoota keenya isa sadaffaatti deemna jechuudha. Nu hordofaa. Egaa amma siitingii bilbila keenya jala galla jechuudha. About phone kan jedhu kana jala galla jechuudha. Kallattumaan about phone kan jedhu jala
erga gallee iddoo kana argitaniirtu dhumarra risiit kan jettu kana tunna jechuudha. Risiit kan jedhu kana erga tunnee iddoo kanatti tajaajiloota adda addaatu jira jechuudha. Tajaajiloonni adda addaa jiran kunis tokko isaatiin gahee mataa isaanii danda'e qabu jechuudha. Isaanis fakkeenya bilbila keessan risiit gochuu barbaadu ta'a. Risiit gochuu yoo barbaadan jechuudha gargar baafachuu hin dandeessu. Iddoo kanatti fakkeenyaa fudhanne isa tokkoffaarra jiru kanatti jechuudha. Siitingii bilbila keessanii qofa risiit gochuu hin dandeessu jechuudha. Akkuma abdeetii jedhamu jechuudha. Haaromsuu jechuudha. Security setting jedha, language setting jedha, account setting, personal data maal jedha jechuudha. Kallattumaan iddoo kana ammaan utuu hin tuqee risiit setting iddoo kanatti utuu hin tuqee settingoota bilbila kiyya keessa jiran qofa update godhee jechuudha. Amma fakkeenyaaf kanaaf ammaan hin barbaadu waan ta'eef hin tuqu jechuudha. Inni lammataa immoo iddoo kanatti lama jechuudha. Risiit network setting jedha. Risiit network settingiin kun wifi, mobile data, bluetooth iddoo qaba jechuudha. Innis otoon kana tuqee risiit setting jedhee kallattumaan bilbila koo update godha jechuudha. Innis wifi patternii na gaafata, data waan akkasii akka haaratti ishee kana qofa jechuudha na gaafata jechuudha. Akkasuma itti fufa isaan kun gara gadii jiran kunillee akkasuma inni dhumarra jiru kun immoo argitaniirtu. Inni dhumaa kun jechuudha factor data risiit kan jedhu kun otoon tuqee bilbila koo keessa wanta jiru yaadannoo dookumentoota garaagaraa hunda duwwaa godhee akka haaratti haaromsa jechuudha. Kanas adda baafachuu qabdu jechuudha. Asirraa kan barbaadan bilbila keessan siitingii isaa yoo isin rakkisu ta'e yookaan wifi isaa yoo isin rakkisu ta'e kophaatti adda baastanii update gochuu hin dandeessu jechuudha. Hordofaadhaa barnoota keenya isa arfaffaatti dabarra jechuudha. Barnoota keenya arfaffaatti yeroo dabarru bilbila keessan mataa duraa akkasittiin gadi buttu jechuudha. Erga gadi buttanii tuqaa sadii kana argitaniirtu. Tuqaa sadii kana ni tuttu jechuudha. Tuqaa sadii kana akkuma tuxxanii kallattumaan iddoo kamitti sin fida jechuudha. Edit button kan jedhu kana jira. Edit buttoniin kun ni tuttu. Edit buttoniin yeroo tuxxan jechuudha fuuldura bilbila keessaniitirra mataa duratti kan jiru jechuudha. Fakkeenyaaf kan koo amma wifiidha dursarra kan jiru otoo nama barbaade mobile data yookaan iddoo flat mode kana fuudhee asii iddoo kana gochuu nan danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf ammaan iddoo kana godhee flat mode dursarra jira jechuudha. Akkasittiin jijjiiruu hin dandeessu jechuudha. Sana booda dan jettu akkasittiin iddoo kana kan barbaadda fuuldura godhachuu ni dandeessu jechuudha. Anamma flat mode kan iddoo isaatti deebisa jechuudha. Akkasittiin iddoo isaatti deebisa jechuudha. Yoo barbaade immoo akkasittiin flat mode kana iddoo isaa godhee in argitu jechuudha. Amma dan jedheera kunooti flat mode iddoo kana dhufe jechuudha. Ammallee irra deebi'ee isinitti agarsiisa. Flat mode kana iddoo sana iddoo biraatti deebisee jechuudha. Flat mode kana fideera iddoo kana kaa'eera. Iddoo isaa duraatti deebi'ee jechuudha. Amma isinitti agarsiisa kunoo kallattuma kanaan deebi'ee jechuudha. Yookaan immoo siitingii bilbila keessanii jalaa dabaltanii fiduu hin dandeessu jechuudha. Akkamitti akka fiddan isas isinitti agarsiisa. Na hordofaa. Siitingii bilbila keenya keessa galle jechuudha. Siitingiin iddoo baay'ee jiraachuu danda'a. Ani amma fuuldura kanatti baasee jira wanta ta'eef kallattumaan galla jechuudha. Gallee akkuma siitingii bilbila keenya keessa galleen developer option jedha isa jala galle jechuudha. Kallattumaan akka isa jala galleen cook setting developer tools kan jedhu kana jala galle jechuudha. Kallattumaan isa jala akka galleen sensor off kan jedhu jira. Sensor offii kana amma inni xunne jechuudha. Sensor offii kana erga xunne inni ilaaltu jechuudha. Argitaniirtu sensor offii fideera jechuudha. Fakkeenyaaf balleessuu yoo barbaade immoo idduma sana deebi'ee dhaqa jechuudha. Amma dhufne sana siitingii bilbila keenyarra galle jechuudha. Iddoo kana gallee adduma duraa sanatti deebina jechuudha. Kanatti deebina jechuudha. Ni balleessina jechuudha haala kanaan. Akkasii barnoota keenya egaa kabajamtoota hordoftoota chaanaalii Firaa'ol app jalatti argamtan isin immoo nuti barnoota keenya isiniif dhiyeessineerraa isin warri chaanaalii keenyaaf haaraa taatan subscribe mallattoo yeroo viidiyoo nuti hojjennu akka isin bira ga'u mallattoo bilbilaa yookiin mallattoo ol jettu tuquudhaan nu hordofaa isiniin jennaa. Warreen maatii taatan immoo like share gochuudhaan nu hordofaa isiniin jennaa. Nagaa ta'a fayyaa ta'a nagaan uummata Oromootiif haa ta'u.